Ashama harka fuudhee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii faana aartii YouTube kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan hundatti nagaan keenya sinaa qaqqabu jenna dhaggeeffattoota keenya. Nuti sagantaa keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Isinis bakka teessanii sagantaa keenya akka caqastan isinitti dhaammanna. Sagantaa keenyatti yaanu waliinis turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa galmeessuu itti fufee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa keessaa kanneen socho'uu gara Salaalee, Dagam, Kuyyuu fi Yaayyaa Guulalleetti humna gita bittuu Abiy Ahmed PP irratti lola baneen kanneen 75 ta'an ajjeesee 22 harkaan qabee kan ammoo madeessu isaa ifa godhee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo itti fufuun gara lixa Oromiyaa akkasuma magaalaa Gimbiidhaaf laqamtee cichoominaan qabachuudhaaf sochiin godhaa jiru milkaa'insa gaariirra akka jiru oduun gamasii ba'ee addeessaa jira. Itti dabaluunis gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon Oromiyaa bakkoota hedduu akka dhuunfatee akkasuma sirna bilchiginaa kana kuffisee sirna Oromoo fi Oromiyaaf ta'u ijaaruudhaaf kan tattaafachaa jiruu fi akkasuma tattaaffii lola gaggeessaa jiru jabeessee itti fufuu dhagahamaa jira. Lola qindaa'aa gootichi waraana bilisummaa Oromoo humnoota badii PP Abiy Ahmediin hoogganaman irratti tarkaanfii jajjabaa kan fudhachaa jiru uummata isaa akkaan ajaa'ibsiisee akka uummata isaa cina hiriiruufis isaan afeeree jiraachuus dhagahamaa jira. Onoota akka Wallaggaa, Lixaa, Saasigaa fi akkasuma kanneen magaalota isa taananii jiran hedduu waraanni bilisummaa Oromoo harka ofiitti galfachuun baatii tokko lakkoofsisuuf deema. Haga ammaatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo magaalaa fi baadiyyaa to'atu maratti caasaa mataa ofii diriirfachaa akka deemuu fi qeerroowwan magaalicha keessa jiran haala ajaa'ibsiisaa ta'een ijaarsa mataa isaa irratti ijaaree sochoosaa akka jirus dhagahamaa jira. Dubbii mooraa bilisummaa Oromoo keessaa guyyaa lamaan kana oo'aa jirtuu fi akkasuma hooggantoonni PP gocha kanaatti dhimma ba'uuf yaaliin godhan takka hin milkoofneef. Hoogganni waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa kan ture Jaal Gollichi Dhaangee fi akkasuma hooggana jabaa goota kan ture Jaal Gollichi Dhaangee yeroo isaa umurii waggaa 29 ol mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan dabarse yoo ta'u yeroo ammaa kana garuu dhimma nageenya fayyummaa isaa fi akkasuma mooraa qabsoo keessatti ilaalchi siyaasaa adda addummaa uumame jedhameen gara biyyaatti galuudhaan mootummaa bilchiginaa harkasaa laattatee akka jiru karaa miidiyaa odeeffachaa jira dhaggeeffattoota keenya. Gooti kun waraana bilisummaa Oromoo akkaan kan hoogganaa turee fi shoora qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan ba'achaa ture yoo ta'u sana hundaaf ammoo galataa akka qabu addi bilisummaa Oromoo ibsaa baase keessatti kabajaan eeggaa galtee kanaaf qabsoo kana daandii irraati utuu hin maqin nagaadhaan taa'ii kabaja kaleessaa qabdu ofirraa hin mulqin jechuudhaan addi bilisummaa Oromoo ibsasaa keessatti nama kana ajaa'ibsiifate kabajaas itti godhee jiraachuun immoo gam tokkoon gammachuu guddaadha. Haa ta'u malee hooggantoonni bilchiginaa agaa masaraa mootummaatti Jaal Gollicha Dhaangeedhaaf simannaa guddaa Eerpoortii magaalaa Finfinnee jirutti Mooyaalee irraati haga Finfinneetti simannaan godhameefii jira. Haa ta'u malee gootichi kun yeroo ammaa kana humnoota bilchiginaadhaan asiifachi miidiyaarra butamaa haa jiraatu malee gamaa biraan ammoo mormii jabaan isaa qaqqabee jiraachuus immoo argaa akka jiru karaa sooshaal miidiyaan hubannee jira dhaggeeffattoota keenya. Dulli jabaan leellistoota sirna durii nafxanyaa kanneen ta'aniin Jaal Gollicha Dhaangee irratti erga biyyatti galeetii
banamee jira. Jaalgoolicha dhaangee akka leellistoonni sirna Amaaraa yookaan sirna nafxanyaa duula jabaa gaggeessaa jiranitti jaalgoolichi dhaangee yeroo waraana bilisummaa Oromoo hoogganaa turetti Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessatti ilmaan Amaaraa qalchiisaa fi lafarraa buqqisaa bakka tokkotti ajjeesisaa kan ture. Yeroo ammaa kanatti akkamiin gara biyyaatti galee mootummaa nu hoogganaa jennu mootummaa Abiy yookaan mootummaa Biltsiginnaadhaan simannaan akkasii ta'ee fi akkasuma gara mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa wal argee konkolaataa badhaafamaa akkasuma Biltsiginnaan iyyuu farra uummata Amaaraa kan isaaniin hidhachiisee ajjeesisaa ture ta'uu hamma hubannee jira jechuun duula jabaa Biltsiginnaa Oromiyaa fi akkasuma jaalgoolicha dhaangee irratti banamee jira. Kana ammoo mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e gama hoogganaa duraanii jaalgoolicha dhaangeen kan deebiin itti kennamee jiru. Jaalgoolichi dhaangee guyyaa har'aa bulchaa mootummaan naannoo Oromiyaa Biltsiginnaa Obbo Shimallis Abdiisaa wajjin wal arguudhaan akkasuma maal kun badhaasa gaarii konkolaataa badhaafamee qulfii baatee kan mul'atu suuraan isaa sooshaal miidiyaarra olii gad deemaa jira. Egaa jaalgoolichi dhaangee dubbii wal nama dha'u yeroo adda addaas dubbachaa jira. Nutis karaa nagaadhaan galuu fi guyyaan tokko kan ofutti hoogganni waliigalaa yeroo ammaa Jaalmaroo Dirribaa nu dide jechuudhaan kan dubbateedha. Sun ammoo dhugaarraa ka fagaateedha. Afaanuma isaan jaalgoolichi dhaangee nuti uummata keenya kan uummata miliyoonii 50 olitti lakkaa'amu qabsaa'aa fi jiruun waamicha guyyaa tokkoon waraana kana oofnee biyyatti kagallu miti jechuudhaanis karaa BBC karaa VOA afaan Oromoo dubbatee akka ture hundi keenya kan yaadannudha. Yeroo ammaa kana duulli jaalgoolicha dhaangee karaa sirna nafxanyaatti bobbaafamee jiru akkuma itti fufetti jira kana fakkaata. Muddama siyaasii Itoophiyaa har'a jiru daddaqama siyaasaa akkasuma kufaatii dinagdee dippiloomaasiin hanqachuu akkasuma gargaarsi biyyoota alaa har'aati Itoophiyaa har'a muramuun muddama siyaasaa akka nammeesse akka jiru akkasuma lolli gama Tigraayin gaggeeffamaa jirus jabaatee humnoota naannoo Amaaraa waraana Eertiraa fi akkasuma raayyaa ittisa biyyaa gidduutti gaggeeffamaa jiru. Jabaatee itti fufuun lubbuu namoota hedduu gaagahaa jira. Lolli waggaa tokko baatii 3 lakkoofsisee eeggaa jabaatee itti fufee lubbuu namoota 60 kan galaafatee fi akkasuma ammoo dargaggoota gara adda waraanaatti akka bobba'an afeeree jira. Gama Tigraayin ammoo yeroo ammaa kanatti daa'imman lubbuu beelaaf jecha lubbuu dhabaa jiraachuu Human Rights fi akkasuma ammoo dhaabbileen gurguddoon addunyaa iyyaa akka jiran dhaga'amaa jira dhaggeeffattoota keenya. Lola jabaa naannoo Tigraay fi gama mootummaa Biltsiginnaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun yeroo adda addaatti humnoonni Tigraay TDF waraanni isaanii injifannoo guguddaa galmeessuuf akkasuma magaalota Walloo akkasuma Gondarii fi gama Gojjam harka isaanii galfatanii jiru. Lolli hamma itti fufee jira. Waraanni Tigraay olaantummaa sirnoota Eritiriyaa akkasuma mootummaa naannoo Amaaraa fi mootummaa Itoophiyaa akkasuma faannoo kanneen jedhaman irratti haleellaa jabaa gaggeessuudhaan meeshaalee gurguddoo akka gonfachaa jiru ifatti kan mul'isaa jiru ta'uunsaa beekameera dhaggeeffattoota keenya.
Qoqqobbiin Ameerikaan dhiyeenya kana Itoophiyaa irratti dabarsuuf yeroo qabattee jirtus guyyaan isaa xumuramaa haa jiraatu malee gama Itoophiyaadhaan dhaadannoorraa kan hafe waliigaltee lola dhaabuu haga ammaatti fedhii Itoophiyaa irraa mul'achaa akka hin jirre hubatamaa jira. Gama mootummaa Tigraayin ammoo yaada kana akka fudhatanii fi akka deeggaranillee jabeessanii ibsanii jiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoos yaada kanarratti kan hirmaatuu fi adda durummaa waa'ee qabsoo biyya isaa irratti qabu adda durummaan kan qophaa'ee eegu ta'uu aktiivistootii fi akkasuma beektoonni hayyoonni Oromoo dhaamsa isaanii dabarsaa jiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo fi hooggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaran waa'ee egeree biyya isaanii fi adeemsa qabsoo isaanii waliigaltee kanarratti olaantummaa fudhatanii ga'ee isaanii barbaachisu akka qabaatan ammaaf waraanni bilisummaas Oromoo namoota hayyoota qabsoo kana cina dhaabbatanii egeree kaayyoo qabsichaa galmaan ga'uuf tattaafatan akka jabeessee dhaabuus dhaamsi gamaasii darbaa jira. Itti fufuunis Ameerikaan qoqqobbii dabarsite kana yoo mootummaan Itoophiyaa hin fudhannee fi qoqqobbii jabaan akka isee eeggatu yoo fudhatte ammoo dinagdee biyya sana jabeessuu fi Itoophiyaa cina dhaabbanna jechuun bulchaan Ameerikaa Joo Baayiden har'a dubbatanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata nuti sagantaa keenyatti aanu aga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.